beektaa yeroo baay'ee kan nagu akkatti isaan dhaabbileen Oromoo kun uummata Oromoo kana tuffatan kanatu naguba beektaa. Inuma naguban keessa kee. Dhaabbachuu qaba uummata keenya. Uummata keenya nu harkatti hin fixina. Sodaanni miti kan manatti ta'e. Daninnatiin wayyaanee otoo faana nu dhooftee nu faana deemtu biyya 21 irra naanna'eetan biyya tokkitti itti kooluu galtummaa otoo hin gaafatiin biyyatti deebi'e. Gantummaa miti kun. Silaa ormarraa otoo dhalanne nu faarsanii hin fixanne beektaa. Kasayyoon jedhee of faarsuuf. Sababuma maaliitiin Oromoon duuti har'a? Abiyyi Ahmad Oromoodha. Qulqulluu Oromoo. Abbaan feete waan feete jechuu ni dandeessa. Maalis amma Amaarri ol kaatee Jawaar Mahammad kan isa koompitara wayyaanee raasaa bahe kana Yamaniidha jettee miti inni rakkoon qabu. Abiyyi Ahmad Dr. Abiyyi Ahmad silaa olmaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seene. Dhaabbilee Oromoollee kadhatee kan galche isa. Nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa'u xinnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan lammaffaan isaani. Waan saayikooloojii Oromoo kanatti bu'u, waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin, maa Jawaar faana hin mari'atin, maa Mararaa faana hin mari'atin. Namoota isaan kadhatee galche kana hunda maan mari'ate. Hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaaniin hin mari'ate. Waan inni godheef isatu beeka. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asiin jijjiirama kana kan fide OPDOs miti, ABOs miti, OFCOs miti, OFDOs miti. Garuu qabsaaniiru karaa itti amananiin isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fixeera. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabneera. Goota Oromoo bakka bu'aan qabni hundatti dhabneera maqaa ABO'tiin. Amma kunoo dheengaddaatti dhabaa jira. Har'a illee kichuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jirti. Laga keessatti Oromoon dhumaa jira. Isaa miti. Jijjiirama kana akka Abashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkeerraa kaasee qeetti galche OPDO keessaa moo adda durummaadhaan yeroo Lammaa Magarsaan fuuldura bahee falmu sana bar OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qalchiisuudhaaf kan ishiin olii gadi shirrisaa turte hedduudha bar. Jaal Daawud Ibsaan umurii isaa qabsoo Oromoodhaaf fixe bar jedhanii dhaqanii ittiraa kadhatanii galiitti qabsaan karaa nagaati. Wajjin qabsoof dantaa uummata keenya wajjin eegsis waliin jedhanii walii galanii dhufan ergas gaaniin booda isa gallakatti saniittiin doorsisu isa galchan immoo karaa bahuu dhorkanii maaloo godhuu sharrii walirratti hojjechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee yeroo kanatti siditti immoo anumti shiyyartuun kun ijaarrachuu nan danda'a gaangistar anumti shiyyartuun gabaabduun kun Jambuunis akka barbaade mandara keessatti carraa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaan nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti walii ijaarte Oromoo qalaa jirti. Ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana ficcisiisu jidduutti uummata Oromoo fixu kana dhaabsisuu dadhabani miti. Dantaa sabaa wanti jedhamu soba. Kasayyoon jedhe hin sobdi. Dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatte. Sababa kiyyaan uummanni Oromoon gaaga'amee hin beelayin hin du'in qeerraan godaaniin jetteetu gad of cabsitee dhugaa kee qabattee walii abboomamta kan isaan wal tuffataniin uummanni keenya dhumaa jira. Kan qalbiin kiyya sodaattu qawweedhaan walitti yaa'uunsaan uummanni kun. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee. Akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Oromoon har'as ripheetuma lola. Sababa eenyuti kun? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabdu dhaabbilee Oromoo irraan kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii bitee magaala keessatti walii ijaaree ulaa ishii keessannaa ishiin baatu gaaddidduu ishii irra dhaabbachuu qaba ture. Warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a abbaa mirgaatii bare. Na amani Oromoon yoo nyaatame dhaabbilee Oromoon nyaachisa. Lammaa fi Abiyyi wal dhaban gaafa jedhan lakki istiraateejii fi acaaluu malee kun dhugaa mitee dheetan ofitti muufani.
waa'ee dhimma Oromoo irratti isaan wal mu'anii Abiyyi yoo lammaadhaaf hin mu'amin lammaan Abiyyiif yoo hin mu'amin daandii wal dhoowwuun kun barsalphaadha. Namni dantaa saba Oromoof yaadu garuu waan na ulfaatu tokko hojjeta. Wanti ulfaatu maali? Mu'amu. Walii mu'amu. Walii mu'amu. Silaa uummata Oromoo kanatu sakaanis dhiibee 4 kiiloo galche sakaanis alaa galche fedhii uummata isaan 4 kiilootti galche isaan biyyatti deebise kana kuni jechuun maal seete beekta? Warri 4 kiiloo galan kun yookaan warra jijjiirama kana keessatti viidiyoo keessaa baanii adda durummaadhaan qabsaan kun anaaf warra Taaddasaa Birruuti. Dirqama du'uun qaban isaan faarsuudha. Lammaa Magarsaan ajjeefamuu qaba. TPLF ajjeesuu ni qabdi. Abiyyi Shimallis Taakkala Uumaa kan ajjeesuu ni qabdi. Nuti isaanis isaan faarsuudha. Baay'ee ani yeroo artistoota Oromoo walitti qaban sana Lammaaf Abiyyi yaadattu taanaan kun ejjennoo goote. Silaa jechuun qabsoo isaan gaggeessan sanatti sarpiraayiziin ta'e maaliif viidiyoo keessa namni baay'eetuma Digiree fuuldura TPLF fuuldura dhaabbatee sabbaa keetii jedhe kan jedhu yaadeeyyuu hin beeku beekta. Ayyeedhanii bakka andinichaa ture. Gadi ba'ee noo jedhe lamma. Har'uma gadi ba'ee lammaan otoo Oromoo gane yookaan gandatti galee namni kireediitii isaa dhoowwu hin jiru. Homaa fiduu hin dandeessu. Gootummaan innaa sana raawwate dhaloota 2, 3, 4 ka'a. Jaalleewwan isaa dabalatee jechuudha. Siigalee silaa nama lubbuudhaan jiru faarsuun sodaadha malee jedheen. Silaa sinan faarsan jedhe. Nuti Waaqoo guutuu faa Taaddasaa Birruu faa kan jennu. Waan gaarii yeroo lubbuudhaan jiran raawwatan sana hojjetan sana deebisanii hin balleessan waan ta'eef isaan faarsinaa. Lubbuudhaan jirtu taana nama lubbuudhaan jiru nan shakkan jedhe. Maaliif jennaan waan boru ta'uun beekamu. Argiteettaa mitiiree Bahar Daaritti Dr. Abiyyi kan akka taabotaatti ba'anii warra deemaa turan kanatu Dr. Abiyyi akkas gochaa jira. Oromoo dabalatee jechuudha. Ammas dabalee naasa. Ani bargaafan qubatti qabe Lammaa fi Abiyyi nurraa dhoowwaa yookaan qeerrottan iyya gaafan jedhe bar saree gurraacha natti qalanin. Warra saree gurraacha natti qalaa bayeetu sanatu amma jarakkaan taane gochaa jira. Walumaa galatti wanti ulfaatu ebelu kana ebelu sana ebelu gantuudha ebelu hattu ebelu maaloodha ebelu bitamtuudha waliin jechuu kana waggaa 50 hin baaf in danda'amu malee isaanu akkuma baay'ina keenyaatti yookaan akka jirru kanatti nu sodaatuuf malee silaa warra nu harkaa nyaatee dhuge kana ijaarre of jalatti akka ishiin dantaa Oromoodhaaf qabsooftu gochu inumaayyuu bar Oromoon du'uun qabu ture bar Guraageedhum kana Amaaruma Oromoo keessatti guddatte kana Tigireedhuma Oromoo keessatti guddatte kana waa'ee dhugaa Oromoo ittimtee amansiiste ati mana teessee bilbilaan akka ishiin daggalaa loltu Oromoodhaaf gochuu qabda malee margaan kunarra warri siyaasa ooftu kuni ispeeshaalii sirbituu kana ergachuu barbaadde beekta. Ergachuu barbaade yoo ati didde gantuudha barbaachisaa taanaan akkuma kunoo kaardii moobaayilii suuqiidhaa sitti gurguranii Oromummaa kan faaqanis irraa gatu beekta. Artistiin tokko irratti olola oofama taanaan didaadha jechuudhaan. Dhaabni kamiyyuu inni biyya bulchus mee gaaf tokko yookaan sifaan antineedheetti dhufaana jira bareedeetoo deessaa harka lafa jalaan biyya bulchu. Baala akka ishiin hin dubbanne hundumaa gooneerraa fi ishiin kana booda hin dubbattu jedhee taasaa harka lafa jalaan. Inni mormummoo moo ajaa'iluun sun abbee mana sitti kennanii konkolaataa sitti kennanii kana booda ishiin sirba dhaabdeetti. Inni moo qabsaadha iddoo kanatti barbaadne tinii godhate ni dheeratuuf dhedheeressa betta. Inni biyya bulchus immoo kan olola kan undergroundii oofu Oromoo bakka of buusee tof laalalaa. Inni mormus immoo Oromoodhaaf qabsaa dhugaa Oromoodhaaf qabsaa jidduutti immoo caaluun barbaadu yookaan margaan barbaadu. Ammuma kan margaan gaazuudhaan inni maqaa ishii Oromoodha malee inni dabaru miti siin jedha. Akka waan Oromoodhaaf yaade warra ajjeesee Oromoo keessa nama hir'ise wayyaa bar
nama dhaabbiidhaan Dooktar Abiyyi kana waan inni godhu jaalachuu dhiisuu dandeessa. Deeggaruu dhiisuu dandeessa mirga keeti. Suuraa Haayila Sillaaseef Minilik maa beeta mangistii keessa kaa'e na dabbaruu danda'a mirga kooti moo itti namanne. Abiyyi Oromoo miti jechuun garuu innoo an Oromoodha utuma jedhuu bara. An Oromoodha jedhee otoo himatu inni Oromoo miti yoo jetteeni. Lakkoofsa Oromoo miiliyoona 50 keessa nama tokko hir'iste jechuudha. Akkamitti ati Oromoof qabsaa'aa taatari? Nama kana lakkee Oromoo taatee sirraan eegamu. Wanti kun bara nama dallansiisa. Maalirraa kaatee kana guuteettaan? Wanti sarraa eegamus ani barri jara kana nas kaa'e. Istiraateejiidhaaf ta'uu danda'a. Waan innis otoo sitti himin kana gochuun qabu. Ana otoo natti himin kana gochuun qabdu na dabbareera. Silaa sin abdadha. Maa kana guute mii natti hime. Waan mana fayyadu natti hime. Jettee isa gaafattee yoo inni ignoorsi godhellee dhimmati Oromummaa irraa fudhattuuf maali? Kanaaf keessattuu dhaabbileen Oromoo itti gaafatamummaa qabu. Oromoo qoqqooduu keessatti qooda olaanaa warri qabdu dhaaba Oromoo keessa warra hooggantoota. Ela abaa'oome dabballeen tokko too dhufee waa'ee akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromoo natti himeen Amboo Jibaatiin Meeccaa fuulduratti sa'aatii 2 waraabame televizyiiniin Itoophiyaa poolisiin pirogiraamii keessatti waraanni maaloo ta'ee leenjisanii ba'an ijoollee bar amma mana geggeenya. Abaa'oon utoo nu leenjisaa inni leenjiidhaaf nu fudhatu bar. Waggaa 16 waggaa 17 nurra hin jiru qaamni nafti. Achumatti nu guddifata malee qeetti. Televizyiinii Itoophiyaatiin olola ooftee karjallee Amboo seenee gaajaa dhugnee ba'an. Okay? Eenyutu innaa sana nurratti qaxaqaxaa ture karjallee keessatti Tigiree faana nu tumsiisee nu galchaa ture. Hin beekamu. Har'allee sanuma. Kanaaf abaa'oo kana beektaa maqaa abaa'ootiin nagaduufi maqaa abaa'ootiin hojii kashan abaa'oo kana mee nadhii gammadaatitti dhabamee bar Laggasaa Wagiititti du'ee bar Laggasaa Wagiin ajjeefamee otoo waggaan guutii moo ji'a jaame meeqa galaan bara maqaa Laggasaa Wagii kaasuun nama ajjeesisu sanatti kaasne irra bar itti amanneeti goota Oromoo ta'uu isaatti amanneeti. Egaa gadda nu reebsisaa baateetu warra maqaa abaa'ootiin itti keessa seenteetu Oromoo kana qoqqoodde beektaa. Kanaaf maqaa OPDO kanaanis OPDO ODP something kanaanis warra ummata kana qoqqooddee qircaa godhachuu barbaaddu kun ummata kanarraa dhaabbachuu qabdi. Tuffiirraa ka'a kun. Kanaaf dhibee guddaan kan jiru Oromatti dabarsanii ammas carraa Oromoo kana kennan kun warra biyya bulchan warra dhaaba mormituu hoogganan hundi isaanii walii mu'amanii ummata kana luucceessuu qabu taanaan hin qabu malee by the way akkuma isaanuu jedhan luucceessanis luucceessuu baatanis qoqqoodanis qoqqooduu baatanis hundumtuu gaangistara mataa ijaarrate